Ashamar kafuune kabajamtoota daawwattoota keenya amma dusaatti kana isinitti himna dusaatti kana waliin ani beenya shiramu. Tajaajila elektrikaa Itoophiyaa fi dhaabbanni Saafirkoom kiraa utubaa konkiriitii irratti waliigaltee waliif mallatteessuun isaanii ibsame. Waliigalticha hojii raawwachiisaa olaanaan tajaajila elektrikaa Itoophiyaa obbo Shifarraa Taliilaa fi hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbata Saafirkoom Anwaar Soosaan mallatteessaniiru. Waliigaltichi bu'uuraalee misooma elektrikaa tajaajila teelekoomiif fayyaduu kan dandeessisu ta'uu obbo Shifarraa ibsaniiru. Bu'uuraalee misoomaa waliin fayyadamuu danda'amuun tajaajila qulqullina qabeessaa fi amanamummaa kennuuf kan dandeessisu ta'uunis eerameera. Tajaajilli kiraa kun utubawwan elektrikaa biyyattiitti diriirfaman waliin fayyadamuu irra darbee galii dhaabbatichaa guddisuuf gahee olaanaa qabaachuunis ibsameera. Hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbata Saafirkoom Anwaar Soosaan gama isaaniitiin waliigaltichi qabeenya dhaabbilee lameenii waliin itti fayyadamuuf kan dandeessisuu fi faayidaa olaanaa kan qabu ta'uu eeraniiru. Waliigaltichi hojii irra kan oolu magaalota Itoophiyaa filataman keessatti ta'uu fi dhaabbatichi tajaajila argaturraa waggaatti utubaa tokkoof birrii 988 saantima 70 kan kaffalu ta'uu ragaan tajaajila elektirikii irraa argame ni mul'isa. Pirezidaantiin FDRI Saalawarqi Zawudeen yaa'ii bishaan addunyaa salgaffaa irratti hirmaachuuf Senegaal galan. Jilli pirezidaantii Saalawarqi Zawudeen durfamu jila ministeera bishaanii fi enerjii Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaa waliin yaa'ii bishaan idil addunyaa salgaffaa irratti hirmaachuuf Daakaar Senegaaliin galaniiru. Fooramiin bishaan idil addunyaa waggaa 3 kan geggeeffamu ta'uu fi rakkoolee gama tajaajila bishaan qulqulluu jiru furuuf kan dandeessisu ta'uunis ibsameera. Waltajjiin maree biyyoota Saaraa gadii yeroo jalqabaaf taa'amuuf jedhu kun bishaanota daangaa karaa nagaa fi waaraan alatti fayyadamuun danda'amu irratti kan xiyyeeffate ta'uunis ibsameera. Waltajjicha irrattis pirezidaantii Saalawarqi haasaa ni taasisu jedhameetu eegama. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee lammaffaa waggaa tokkoffaa bara hojii caffee ja'affaa geggeessaa jira. Yaa'ii caffee geggeeffamu irratti wixinewwan labsii 3 jechuunis wixinee labsii bulchiinsa dhaabbilee misoomaa, wixinee labsii buusaa gonofaa fi wixinee labsii gaachana sirnaa yoo ta'an, kana malees wixinee dambii gurmaa'inaa fi sirna hojimaata miseensota caffee naannoo filannoof dhiyaate irratti ni mari'atama jedhameetu eegama. Yaa'ii kana irrattis dhimma nagaa fi tasgabbii naannoo Oromiyaa, qaala'insa jireenyaa, komii hawaasaa ta'aa jiruu fi carraa hojii dargaggoo babal'isuuf hojiiwwan hojjetamuu qaban irratti caffeen mari'atee kallattii ni kaa'anis kan eegamudha. Kana malees muudamni garaagaraa ni raggaasifamanis kan eegamudha. Oduu keenya biyya alaatiin immoo Yuukireen loltoonni Raashiyaa 15,000 ol ta'an du'uu isaanii beeksifte. Qondaaltonni waraana Yuukireen erga pirezidaantii Vilaadimeer Puutiin torban 3 dura waraana Yuukireen irratti banee kaasee loltoonni isaa 15,000 ta'an ajjeefamuu himan. Odeeffannoo haaraa fuula Feesbuukii hoogganaa waraana Yuukireen irratti maxxanfameen waraana guyyoota 25 geggeeffameen loltoonni Raashiyaa 14,700 ajjeefamanii jedhu qondaaltonni Yuukireen. Akkasumas meeshaalee waraanaa ciccimoon Raashiyaa hedduun waraanicha keessa barbadaa'u simeera. Haaluma kanaanis taankiiwwan Raashiyaa 476, jeettiiwwan waraanaa, helikoophiteroonnii fi dirooniin 200 ol, konkolaataawwan loltoota fe'an gara 1,487 barbadaa'aniirus jedheera. Garuu ammoo maddeen warra lixaa Raashiyaa miidhaa guddaan akka irra ga'e ni amanu. Qondaaltonni waraana Ameerikaa ammoo yoo xiqqaate loltoonni Raashiyaa 7,000 ta'an ajjeefamuu fi kanneen 21,000 ta'an irra immoo miidhaan qaqqabu tilmaamaniiru jechuun kan gabaase BBCdha. Xiyyaarri waraanaa Ameerikaa tokko kaaba Noorweeyitti kuftee caccabuun namoonni keessa turan arfanuu du'uun gabaafame. Xiyyaarri qabeenyummaan ishee garee humna galaanaa Ameerikaa taate kunis shaakalli waraana naatoo keessatti hirmaataa osoo jirtuu kuftee kan caccabdee turte. Xiyyaarichi bulchiinsa baadiyaa Noorweeyitti magaalaa Boodoo irraa gama kibbaatti kan kufe yoo ta'u sababii qilleensa hamaa tureetiin helikoophiteroonni bakkicha qubachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee konkolaataawwan cabbii irra imalanitti fayyadamuun bakka balaan itti mudatee wayita qaqqabamutti namoonni xiyyaaricha keessa turan arfanuu du'uu isaanii poolisiin biyyattii beeksiseera. Kanneen balaa kanaan du'an arfanuu lammiilee Ameerikaa ta'us poolisiin mirkaneesseera. Qorannoon madda balaa adda baasuuf geggeeffamaa ture sababii qilleensa hamaatiin kan dhaabbate yoo ta'u poolisiin garuu haalli qilleensaa fooyyofnaan deebi'ee akka qoratus himeera. Xiyyaarri waraanaa MF-22B Osper kuftee caccabdes shaakalli naatoo Gold Response jedhamuun beekamu irratti hirmaataa turte. Shaakalichis biyya
biyya miseensa naatoo taate Noorweey ittisuuf miseensota qopheessuuf kan qophaa'e tures jedhameera. Innis loltoota 30,000 kanneen biyyoota miseensa 27 irraa walitti babba'an kan of keessatti haammatu ture. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabanne kan hangammaa turanii odicha isinitti himuun kan isin faana ture ani beenyaa Shiramuutii qophiileen FIB TV kanneen biroon itti fufuutti daawwadhaa yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna.